Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii baruuftu mata dureen irra waliin ilaallu tokko tuqaa lama Unification of Germany kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Hundeeffama Germany kan jennu ta'a jechuudha. Akkamitti kan ishiin German hundoofte kan jedhu tokkoon mata duree kana keessatti kan waliin ilaallu ta'ati. Seeraan na hordofaa. Learning outcomes of the lesson. At the end of this lesson, the student will be able to maanni erga mata duree kana xumurtanii Unification of Germany kan jedhu kan waan isin baruu qabdan ibsuu danda'uudha qabdan asirratti isin tarreesseetti jira. Innis maanni relate political and strategic cause of subsequent effect in Germany unification, show in visual timeline event related to German unification. Isaan kana ibsuu danda'uudha qabdu jechuudha. Akkasumallee agarsiisuu danda'uudha qabdu. Yoo itti fufnu, in the mid-19th century, many Germans were driven by nationalistic feeling to support a unified Germany. Maanni giddugaleessa jaarraa 19ffaa keessa Jarmanoonni miirri nationalistikii itti dhagahame, miirri sabummaa itti dhagahame jechuudha. Kun immoo akka isaan hundaa'aniif isaan gargaareera jechuudha. Miirri nationalistikii itti dhagahamuun isaa sun akka isaan hundaa'aniif akka Jarman hundooftuuf jechuudha isaan deeggaree jira jechuudha. In 1850, the Congress of Vienna created the German Confederation. Congress of Vienna jechuudha maal uume? German Confederation uumeera jechuudha. German Confederation kunis maal kan inni qabu? Which consisted of 39 separated autonomous states. Egaa German Confederation kunis isteetota meeqa kan inni of keessaa qabu? 39 kan inni of keessaa qabu jechuudha. While the Austrian Empire usually dominated the German Confederation, the state of Prussia took the lead in unified them into Germany. Maanni jechuudha Austrian fi Prussian jechuudha German Confederation kana keessa kan isaan jiran jechuudha. Isaan lamaan kun 39 sana keessa kan jiranidha. Haa ta'uutii Austrian bakka guddaa kan qabattedha jechuudha. Bakka guddaa kan qabatteeti jirtudha Austrian jechuudha. Prussian immoo hundaa'uu Jarmaniitiif unify ta'uu ishiitii kanaaf gahee guddaa kan taphattedha jechuudha Prussian. Asirraa figarii kanarraa ilaaluu dandeessu. Austria yoo ilaaltan asirraa Austria ilaaltan kun ishii kanadha. Kun isaan kana ilaaltan ishiin kun sarara adii kana ilaaltan isaan kana kan qabate rumaanni kun bakka guddaa qabatteeti jirti. Eenyudha? Austrian jechuudha. Austrian. Prussian immoo ishii kamii? Halluu ishii kana jechuudha. Akkuma argitan kun ishii kana. Ishii kanadha. Sararsaa kana ni mul'ata. Halluun isaa garagaraadha. Warreen kaan immoo warreen hafan immoo isaan kun isteetota xixiqqoodha jechuudha. Isteetota xixiqqoon ni jiru. Akkuma argitan. Kun isteetota xixiqqoodha. The 1848 revolution failed to establish unified German state. Egaa revolutioniin 1848 gaggeeffame German unify gochuuf, German tokko gochuuf yookiin German hundeessuuf warraaqsi gaggeeffamee ture. Innis maal ta'e? Warraaqsi sunis hin milkoofne maal ta'eera? Fail ta'eera, kufuu danda'eera jechuudha. Asirraa akkuma argitan ishiin kun Pershaa jenneerra. Pershaan maalini gahee guddaa kan taphattedha jechuudha German hundeessuudhaaf, unify gochuudhaaf. Austrian immoo bakka guddaa kan qabattedha. Akkuma argitan bal'ina ishii asirraa tilmaamuu dandeessu. Bakka guddaa kan qabattedha Austrian jechuudha. Maappiin kun maal nutti agarsiisa? German before unification osoo hin hundaa'in
kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kaartaan kun otoo Jarmaniin hundaa'een kan nutti agarsiisudha. Various forces that opposed to unification of German before 1817 are where jedha. Asirratti egaa maanni kan akka Jarman unify hin ta'in akka Jarman hin hundoofne kan isaan faalleessu yookiin kan gufuutti ta'e maanni foreign power namely Austria, Russia and France. Maan isaan kana jechuudha. Humna alaa jechuudha. Humna alaa. Austria, Russia, France isaan kana jechuudha. Faransaay, Russia, Austria. Egaa Austria akkamitti humna alaa ta'uu danda'a kan jedhu gaaffii isinitti uumuu danda'a asitti. Austriyaan jechuudha yeroo ammaa kanatti biyya of dandeessee jirtudha. Jarman jala miti jechuudha. Jarman jala miti amma biyya of dandeessee jirtu kanaaf jechuudha. Akkamitti akka adda ba'an gaditti kan waliin ilaallu ta'a. Small Germany state who feared Persia domination. Small statein stateota xixiqqoon kan Jarmanii jechuudha eenyuun sodaatu? Pershiyaadhaan sodaatu. Pershaan nu bituu dandeessi, nu mo'uu dandeessi kan jedhu sodaatu jechuudha. Pershaa ishii kana sodaatu. Isteetonni isaan kam? Isteetota asitti argitan kun jechuudha. Sarara adii xixiqqaa kan inni argitu miti. Isaan kun eenyuun sodaatu? Pershaa sodaatu. Guutummaatti nu dhuunfatu kan jedhu ni sodaatu jechuudha. Inni taan immoo the Catholic state which feared domination by Protestant. Tokkommoo maanni warri Catholic state jechuudha. Warreen Catholic eenyuun sodaatu? Protestantota sodaatu jechuudha. Sodaa Protestantota irraa qabu. Step toward unification. Inni taan immoo step toward unification. Akkamitti kan ishiin hundoofte kan jedhu step ni qaba. Stepicha waliin ilaalla. Under the dominance of the Napoleonic French Empire 1804 up to 1814, the Germans developed the sense of common cause to remove the French invaders and reassert control over their lands. Maanni Napoleonic French Empire kun jechuudha. Akkuma kutaa 9 keessatti baratanii dhuftaniitu yoo yaadattu ta'e biyyoota Awurooppaa hedduu isaa kan qabatee jirudha. Akkasumallee Jarmaniin kan qabateetti jiru jechuudha. Empire kun 1804 hanga 1814tti kan turedha jechuudha. Jarman maal gochuu dandeesseetti? Baasuu dandeesseetti jechuudha. Maanni German developed a sense of common cause to remove the French invaders and reasserted control over their land. Egaa lafa Jarmanii keessa empire kana baasuu dandeesseetti jechuudha. Napoleonic French Empire kun biyyoota Awurooppaa hedduu isaanii kan qabatee jirudha. Akkasumallee kan Jarmanis kan qabatee jiru. Jarmanoonni maal gochuu danda'aniiru? Achi keessaa baasuu danda'aniiru jechuudha. The development of the German railway was the first indicators of the unified state. As travel became easier, faster and less expensive, German started to see unity. Egaa erga lafa isaaniirraa baasaniiti railway kana ijaaraniiru jechuudha. Daandii baaburaa ijaaraniiru. Sun immoo akka German unify taatu ka'umsa ta'e jechuudha. Daandii kana ijaaruun isaanii caalatti maal ta'uudhaaf? Transportii iddoodhaa iddootti salphaatti socho'uudhaaf, ariitiidhaan deemuudhaaf, akkasumallee baay'ee maal kan ta'edha? Mi'aawa kan hin taane jechuudha. Mi'aawa kan hin taane rakasha kan ta'e jechuudha. Iddoodhaa iddootti deemuun. Kun immoo akka Jarman unity qabaattu yookiin tokkummaa yookiin akka Jarman hundeeffamtu taasiseetii jira jechuudha. Ifadha jedhee yaada. During the revolution of 1848, the German liberally initiated a movement for a unified Germany. The movement emphasized the importance of traditional education and logistic unity of people in
geographic region. However, the revolution of 1848 failed in its attempt to unify the German speaking state because of division of the German ruling classes on the type of government they wanted to establish. Maani jechuudha warraaqsi 1840 bara 1848 gaggeeffameetii ture. Akka maal taatuuf akka yuunifaayi taatuuf akka Jarman hundooftuuf jechuudha sochiin gaggeeffameetii ture jechuudha. The movement emphasized the importance of traditional education, logistic unity of people in a geographic region. Akkasumallee movementii kana keessatti egaa barbaachisummaan traditionii educationii maal ta'e mul'achuu eegale. Barbaachisummaan karaa aadaa, karaa barnootaa akkasumallee logistic unity of people akkasumallee unity isaanii barbaachisummaa isaa geographic region isaan kun naannoo isaanii maal gochuu jechuudha baruu naannoo isaanii daangaa isaanii baruu isaan kun mul'achuudha eegale jechuudha. However, the revolution of 1848 failed in its attempt to unify the German-speaking state because of division of the German ruling class on the type of government they wanted to establish. Egaa revolutioniin kun jechuudha warraaqsi 1848 ta'e kun maal ta'uu danda'eera hin milkoomne kufuu danda'eera jechuudha. Afaan Jarmanaa dubbatan iyyuu malee gargar bahuu danda'aniiru jechuudha isteetonni Jarman kun jechuudha. The Zollverein in 1834, Germany created the Zollverein, an economic alliance between the German states, which promoted trade and strong economy. Egaa Zollverein bara 1834 kan inni uumame jechuudha. Eenyuun uumame? Jarmaniin kan inni create ta'e jechuudha. Jarmaniin kan inni uumame. An economic alliance between the German state which promoted trade and a strong economy. Egaa Zollverein kun jechuudha strong economy kan ta'eef akkasumallee maal godhe trade promote gochuu danda'eera jechuudha. Daldala promote gochuu danda'eera. Zollverein inni jennu kun sirnadha jechuudha. Zollverein gaafa jennu sirnadha. Sirnichi immoo maal kan akka ta'e waliin ilaalchis custom union allowed for the removal of tariff on products trade between German states. Egaa daldalli isteetota Jarmanii gidduutti ni gaggeeffama. Daldalli jechuudha isteetota Jarmanii gidduutti. Yeroo daldalli kun gaggeeffamu taarifni akka hin jiraanne jechuudha. Zollverein kun jechuudha. Zollverein kun sirni kun jechuudha taarifni akka hin jirredha. Figure 1.4 kun maanni Otto von Bismarckdha. Otto von Bismarck. The Iron Chancellor jedhamuunis ni waamama jechuudha. Bismarck plan for Germany. Bismarck Jarmaniif maal akka karoorse maal akka godhe waliin ilaalla. Otto von Bismarck was a conservative politician and leading force behind German unification. Egaa Otto von Bismarck jechuudha politicianidha. Akkasuma immoo nama gahee guddaa taphateedha hundeeffama Jarmaniitiif jechuudha. He come from the Junker class or the landed nobility in Prussia. Egaa Junker class keessaati kan inni dhufe jechuudha. Bismarck jechuudha. Bismarck Junker class keessaa dhufe. Junker class gaafa jennu sanyii warreen kabajamoo jechuudha. Kun egaa eessa kan inni itti argamu? Junker classiin kunis Prussia keessatti kan inni argamu jechuudha. He was a prominent figure in Prussia policy in 1862. The new Prussia king
Williams first chose Bismarck as a prime minister. Maanni hojii isaa kana arguudhaan jechuudha. King of Persian maal godhe Bismarckiin akka prime ministeriitti isa muudeera jechuudha. Bismarck favored German unification under the leadership. Persia was a very busy German state. Egaa Bismarck jechuudha liidarii Persia ta'uu danda'eera. Akkasuma immoo Pershaan jechuudha. Pershaan isteetota Germanii jiran keessaa kan qabeenya guddoo qabdu ishiidha jechuudha. It had large coal depositing in the Ruhr Valley and flourishing iron and steel industry. Egaa maal qabdi jechuudha. Kuufama maalii qabdi? Kuufama dhagaa cilee qabdi. Eessa keessa? Ruhr Valley keessaa kan qabduu fi akkasumallee flourishing iron and steel industry. Ironii kan qabduu fi sibiilota industiriidhaaf ta'an kan qabdu turte jechuudha. Kuusaa isaan kana kan qabdudha. Persia had a strong army and the military was glorified. Maal jechuudha? Strong army kan ta'e fi military kan qabdudha jechuudha. Yeroo sana Persian jechuudha. Kana uummachuu dandeesseetti. Loltoota kan qabdudha turte jechuudha. Kana uumuu dandeesseetti yeroo sana. Strong army fi military maal godhachuu dandeesseetti? Hundeeffachuu dandeesseetti jechuudha. Otto von Bismarck led German toward unification using his political philosophy of realpolitik or the policy of reality and the blood and iron policy, military power. Egaa Otto von Bismarck jechuudha. Maal kan inni fayyadame? German unify gochuuf, German hundeessuudhaaf politikaa isaa fayyadame jechuudha. He using his political philosophy isaa fayyadame jechuudha. Political philosophy isaa fayyadame. Political philosophy isaa kunis lama jechuudha. Maanni really politik kan jedhu kanaafi blood and iron kan jedhu kana jechuudha. Blood and iron. Really politik inni jedhu kun ambraa maal jedhamee waamama? Really politik inni jedhu kun the politics of reality. The politics of reality kan jedhama. Blood and iron kan jedhamu kun immoo maal jedhameeti kan inni waamu? Policy or military power. Policy military power jedhameeti kan inni waamamu jechuudha. Filosofii kana fayyadame. Maal German unify gochuuf hundeessuuf jechuudha. Really politikiin maanni filosofii kan Bismarckdha jechuudha. Filosofii Bismarck. Really politikiin maal akka ta'e yoo ilaallu Percy goal by any means necessarily go to war, lie, break treaties. Egaa kaayyoo isaaniitiif waa kamuu gochuu jechuudha. Gara waraanaa deemu sobuu break up gochuu treaty walii galame tokko cabsuu isaan kana gochuu jechuudha. Egaa kaayyoo isaanii sanaaf waa kam gochuu gara waraanaa deemu ta'uu danda'a, sobuu ta'uu danda'a, break up treaty walii galtee tokko cabsuu ta'uu danda'a. Isaan kanadha jechuudha. Kun maal jedhama? Really politik jedhama. Inni lammaffaan immoo filosofiin isaa maanni blood and iron. Blood and iron. Policy using military power to achieve unification of Germany. Egaa maal fayyadamu? Military waraana fayyadamu. Humna waraanaa fayyadamuudhaan waan barbaadan sana gochuu. Kun immoo maanni blood and iron jedhama. Humna waraanaa fayyadamuudhaan unity Germany yookiin hundeeffama Germany gochuudha jechuudha.
akka Jarman hundeeffamtu gochuudha humna waraanaa fayyadamuudhaan. Kun immoo maanni Blade and Iron jedhama jechuudha. German unification was achieved by the force of Persia. Egaa maal jennee turre dura Persiyaan maal goote maal kan goote jechuudha. Gahee guddaa kan taphatte hundeeffama Jarmaniitiif eenyudha? Pershaadha jechuudha. Dura kanas dubbanneerra irra deebi'ees asitti kaayetii jira. The unification movement was enforced from the top down, a product of Persian royal policy. Otto von Bismarck led German unification by appealing the national feeling and through the following three wars. Egaa Otto von Bismarck jechuudha akka uummanni achii jechuudha uummanni biyya sanaa akka national feelingii itti dhaga'amu gochuu danda'eera jechuudha. Miirri sabummaa akkatti dhagahamu. Akkasuma immoo waraanota sadii gaggeessaniiti jiru. Waraanota sadii gaggeessaniiti jiru. Jarman unify gochuudhaaf waraanota sadii gaggeessaniiru. Yoo waliin ilaallu Danish War kan jedhamu gaggeeffameeti jira. Innis 1864 gaggeeffame. Eenyu faana gaggeeffame? Denmark faana kan hin gaggeeffame jechuudha. Denmark faana kan gaggeeffame. Inni lammaffaan immoo 7 week war kan jedhamudha. Inni immoo 1866 kan inni gaggeeffame eenyu faana gaggeeffame against Austria faana kan gaggeeffame. Inni sadaffaan immoo Franco-Prussian war jedhama. Inni immoo 1870 fi 1871dha. Kan inni gaggeeffame eenyu faana inni immoo against France Faransaay faana kan inni gaggeeffame jechuudha. The Danish War. The first war of German unification was 1864 Danish War, which began over the Duchies of Schleswig and Holstein. As a result of a war, Schleswig was given to Prussia, while Austria kept Holstein. Maanni jechuudha Danish Waringa. The first war of German unification. Egaa hundeeffama Jarmanii keessatti waraanota sadiitu gaggeeffame. Inni jalqabaa eenyudha? Danish Waridha jechuudha. Innis 1864 kan inni gaggeeffame jechuudha. Egaa waraana gaggeessan kana keessatti bakka Schleswig fi Holstein jedhamu kana irratti kan isaan wal lolanii. Lola kanaanis jechuudha Schleswig eenyuuf kenname? Eenyutu fudhate jechuudha? Pershaatu fudhate Schleswig jechuudha. Holstein immoo eenyu fudhate? Austria fudhate. Holstein immoo Austria fudhate. Schleswig immoo Pershaa fudhate jechuudha waraana kanaatiin. Waraanni inni lammaffaa immoo maanni? The Austro-Prussian War. The Austro-Prussian War of 1866. Maanni inni lammaffaa immoo waraana Austro-Prussian War. Innis bara 1866 kan inni gaggeeffame jechuudha. The 7 week war kana jedhamee beekama. The 7 week war jedhamuun beekama, which was a war between Persia and Austria, was not simply to control the territory of Schleswig and Holstein. Egaa waraanni kun eenyu fi eenyu gidduutti kan gaggeeffame? Pershaa fi Austria gidduutti gaggeeffame. Pershaa fi Austria gidduutti asirratti maal jennee turre? Schleswig eenyu fudhate jennee ture? Pershaa fudhate. Holstein immoo Austria fudhate jennee ture. Egaa isa isaan fudhan kun salphaan turre jedha. More importantly, it was about the leadership of Germany. The Persia was supported by Italy.
Egaa asirratti Italiin jechuudha. Eenyu deeggarti? Waraana kana irratti jechuudha. Waraana Pershiyaa fi Awustiriyaa gidduutti kan jiru kana jechuudha. Waraana Pershiyaa fi Awustiriyaa gidduutti gaggeeffamu kana irratti Italiin eenyuun deeggarti? Eenyuun deeggarti? Pershiyaa deeggarti. Pershiyaa was supported by Italy. Eenyuun deeggaramte jechuudha Pershiyaan? Italiidhaan deeggaramte. Sababni isaa maali? Awustiriyaan jechuudha lafa Xaaliyaanii qabattee turte. Kana unification of Italy keessatti waliin ilaalleetii turre. Ol deebitanii ilaaluu dandeessu kitaaba keessan irraa yookiin viidiyoo darbe keessatti hojjedhe jechuudha. Kanaafuu waliin maal turani? Waliif diina turan jechuudha. Eenyuuf eenyu? Italii fi Awustiriyaan jechuudha. Maaliif Awustiriyaan jechuudha lafa Italiis lafa Jarmaniis qabattee jirti. Kanaafuu Italiin eenyuun deeggarte jechuudha. Eenyuun deeggarte? Pershiyaa deeggarti jechuudha. The small Germany state that feared Persia dominate were on the side of Austria. Maal jechuudha? Egaa Pershiyaan eenyuun deeggaramti jenneerra? Persia was supported by Italy in its move. Maal godhanneeru jechuudha? Egaa Pershiyaan Xaaliyaaniin yookiin Italiidhaan jechuudha. Xaaliyaan jennee waamna miti egaa nuti biyya keenya jechuudha. Italii Xaaliyaanii yoon jedhes Italii yoon jedhes tokkuma akkasitti naaf fudhadhaa. Egaa Pershiyaan eenyuun deeggaramte jechuudha? Italiidhaan deeggaramte maal fudhachuu dandeesseetti? Maal fudhachuu dandeesseetti? Iskeeles wiig fudhachuu dandeesseetti. Iskeeles wiig fudhachuu dandeesseetti jechuudha. The small Germany state that feared Persia domination were on the side of Austria. Maanni jechuudha? Small state warreen xixiqqoo ta'an jechuudha. Isteetota xixiqqoo ta'an Jarman keessa jiran maanni Pershiyaan akka guddattee akka isaan weerarre akka yookiin akka isaan bitu ni sodaatu turan jennee irraa miti reega. Akkuma sanammoo ta'uu danda'eera jechuudha. Pershiyaan maal taateetti guddachuu dandeesseetti jechuudha. Kanaaf immoo warreen xixiqqoo ta'an isteetonni xixiqqoo ta'an maal godhu jechuudha? Awustiriyaa deeggaru jechuudha. At the Battle of Königgrätz or Sadowa on 3 July 1866, the Persian army quickly defeated the Austrian force. Egaa waraana Sadowa irratti jechuudha. Pershiyaan Awustiriyaa mo'achuu dandeesseetti jechuudha. Juulaay 3 1866 jechuudha. Results of the 7-week war. Resultii the 7 weeks war kan jennu kana yoo ilaallu resultiin isaa maalidha kan jedhu yoo ilaallu. Holstein was annexed by Persia. Egaa Holstein jechuudha eenyu fudhatamte? Pershiyaadhaan fudhatamteetti jechuudha. Austria was excluded from German affair. Maal taate jechuudha? Awustiriyaan jechuudha dhimma Jarmanii keessa galuu dhiiste jechuudha. Venetia was given to Italy. Venetiaan jechuudha eenyuuf kennamteetti? Xaaliyaaniif kennamteetti. Italy isa jennee Xaaliyaan jennee waamna miti Italy jechuudha. Itaaliif kennamteetti jechuudha. The North Germany Confederation was formed under the leadership of Persia. Maal ta'e jechuudha? Pershiyaan akka maalitti kan ishiin tajaajiltu? Akka giddu galeessaatti akka wiirtuutti kan ishiin tajaajiltu jechuudha. Confederationii German jechuudha. It consisted of all German states except states in the south where the people were liberal and Catholic. Egaa
German steetiin hunduu maal ta'aniiru? Unify ta'aniiru. Iddoo tokko dhufuu danda'aniiru. Garuu isaan kun Germanitti makamne jechuudha. Isaan kam jechuudha? State in the south, warreen south irra jiran, gara kibbaa jiran, akkasuma immoo warreen liberaalii fi kaatolikii ta'an, warreen liberaalii ta'an, warreen bilisa ta'anii fi warreen kaatolikii gara sanatti hin dabalamne jechuudha. Waraanni inni sadaffaan immoo the Franco-Prussian War of 1870 up to 1871 dha. Waraanni sadaffaa immoo maanni Franco-Prussian jechuudha. Innis bara kami kan inni gaggeeffame? 1870 hanga 1871 tti kan inni gaggeeffame jechuudha. This was a conflict between France and Prussia in 1870 up to 1871, during which Prussia troop pushed into France and finally beat the French at Sedan. Egaa waraanni kun kan gaggeeffame Prussia fi eenyu gidduuttidha jechuudha? Faransaay gidduuttidha. Prussia fi Faransaay gidduuttidha. Prussiaan loltoota ishiitiin jechuudha. Loltoota ishiitiin maal dhiibuu eegalte jechuudha? Faransaay dhiibuu eegalte. Eessatti jechuudha? Beat of the French at Sedan. Waraana Sedan kan jedhu irratti jechuudha. The defeat brought the French Second Empire to an end. Egaa Pershaan jechuudha. Waraana ishiitiin maal gootetti? Push gootetti jechuudha. Faransaay. Pershaan Faransaay maal gootetti? Push gootetti. Eessatti? Sadanitti jechuudha. At Battle of Sadanitti. Sanaan immoo maal ta'eera jechuudha? Empire Faransaay jechuudha. Empire Faransaay maal ta'eera? Dhuma argachuu danda'eera jechuudha. French Second Empire to an end. Dhuma argachuu danda'eera Empire Faransaay jechuudha. The proclamation of the new German Empire at the Versailles was a pinnacle of the Bismarck efforts to unity German. Egaa maal taateetti jechuudha? Waraana sadan booda jechuudha. German maal taateetti? Unify ta'uu dandeessi. Hundaa'uu dandeesseetti jechuudha. Dura maal jennee turre? Gara olitti jechuudha. Kan ishiin eegalte eessatti jennee turre? German ol deebinee yoo ilaallu si yaadachiisuudhaaf jechuudha. Kan ishiin eegalte German started see the unity. Yeroo kamidha jechuudha kan ishiin unity eegalte? The development of the Germany railway was the first indicator of the unified state, as it travel become easier, faster and less expensive. Daandiiwwan baaburaa yeroo tolchamanitti akkasumallee tiraanspoortii bakka bakkatti socho'uun salphaa ta'ee akkasumallee ariitiidhaan bakka garaagaraa deemuu akkasumallee gatiin isaa baay'ee kan gadi bu'aa ture. Yeroo sana kan ishiin German unify ta'uu kan ishiin eegalte jechuudha. Asitti immoo kan ishiin unity argatte yeroo kanadha jechuudha. Unity kan ishiin argatte yeroo kamidha? Waraana sadan booda jechuudha. Waraana sadan erga xumuramee booda. To provoke France to declare war on Prussia, Bismarck published to EMS telegram a carefully edited version of a conversation between King William and the French ambassador to Prussia. Maanni Faransaay Prussia irratti waraana akka labsituuf kan kakaasu Bismarck EMS telegram kan EMS telegram ergaa jechuudha.
kan of eeggannoon gulaalame yookiin kan idii ta'e jechuudha. Maal godhe kan haasawaa mootii Wiiliyaamsii fi ambaasaddara Fireench gidduu jiru maal godhe ni maxxanse jechuudha. Yookiin maal godhe jechuudha ifa godhe yookiin ni maxxanse. The EMS telegram was significant because it encouraged France to declare war on Persia in 1817. Egaa EMS'n kun EMS telegraamiin kun Faransaay gara waraanaatti akka ishiin seentu dhiibbaa godheera jechuudha. This conversation inflamed popular sentiment on both sides in favor of a war. Egaa haasawni isaan lamaan gidduutti idii ta'e kun jechuudha gulaalame kun jechuudha. Akka gama lamaaniinuu gara waraanaatti seenan kakaaseera jechuudha. Miira keessa galchuudhaan sentiment miira keessa galchuudhaan gara waraanaatti akka seenan godheera jechuudha. Napoleon soon declared war on Persia. Egaa Napoleon jechuudha empire kan Faransaayidha jechuudha. Mootii Faransaayidha. Innis maal godhe yeroo sana maal godhe waraana Pershaa irratti labsuu danda'eera jechuudha. Then the southern Germany state of the Bavaria, Württemberg, Baden, and his Darmstadt entered the war on the side of Persia, opposing French invasion. Maannigaa isaan kun isteetota Jarmaniiti jechuudha. Isteetota Jarmaniiti isaan kun. Isteetonni Jarmanii kun gara eenyu goranii gara Pershaa goruudhaan eenyuun kan isaan waraanan jechuudha. Weerara Faransaay kan ofirraa qolataniiru jechuudha. On September 2, 1817, French forces were defeated at the Battle of Sedan. Egaa Faransaay jechuudha mo'amuu dandeesseetti bara 1870 Seeptembarii 2 jechuudha. Waraana Sedan irratti mo'amuu dandeesseetti Faransaay jechuudha. In the Treaty of the Frankfurt signed on 10 May 1871. Kun immoo waliigaltee Frankfurt kan jedhamu jechuudha. Waliigaltee Frankfurt irratti maal akka raawwate yoo waliin ilaalu France agreed to cede Germany the provenance of Alsace and Lorraine rich area in coal and iron. Maanni jechuudha Faransaay bakka kana akka galakkistu walii galan jechuudha. Alsace fi Lorraine bakka kana akka galakkiftu. Bakki kunis maali kan inni qabu koolii fi ayireenii kan qabu ture jechuudha. Lafa albuudaati ture bakki kun kana akka galakkisan walii galan. France agreed to pay huge war indemnities to German. Maal goote jechuudha Faransaay yeroo waraanaa sana irratti jechuudha badii baay'ee qaqqabee waan tureef maal goote akka kaffaltuuf jechuudha waadaa seente jechuudha. In 1871 the German Empire was proclaimed at the place of Versailles outside Paris with King William of Prussia as German Empire's Kaiser. Maanni waliigaltee kana booda jechuudha. King William maal ta'e jechuudha hoogganaa Germany Empire Germany ta'eera jechuudha. Ittaansuudhaan exercise 1.3 yoo ilaalu
multiply choice question jedha. Gaaffii tokkoffaan which of the following did Otto von Bismarck use unify Germany? Manta and in revolutionary movement, B the decision of the parliament, C peaceful strategy, D blade and iron policy. Manta D ta'a jechuudha. Lammaffaan the two main rivals who competed to dominate a united German were Austria and Prussia, Prussia and Bohemia, Bavaria and Austria, Prussia and Bavaria. Manta Austria and Prussia ta'a jechuudha. Partii lammaffaan give brief answer for the following jedha. Tokkoffaan identify jedha. Isaan kana tokkoon ibsitu jechuudha. Warreen asirratti tarreeffaman kana jechuudha. Yeroo tarreessitan isaan kana ta'a jechuudha. Lammaffaan immoo Prussia fought 3 war to unity Germany. Name them and list what territory was acquired by each. Kanas yeroo ibsitan kunuunsa kana ibsuu dandeessu. Tokkoon isaa jechuudha. Isa kana ta'a jechuudha. Gaa viidiyoo taanuun 1.23 The American Civil War kan jedhu walitti deebina. Nagaan naa tura.